Ishee dhageettee waan tokko Hin dhageen. maagii fuudhee deemaa raar. Faransaay moo Eega. bishaan immoo. Hayi shantaa keessa kaa'e. Nyaantaa guddaa keessa. Abba mucaa wayii akka itti deeme moo hojii akka itti deeme badha hin gadda Ingiliza sumarra xiyyaaraan. Sarra. Liju makiin hin beeyti. Makii wal beekan intala ollaa mana isa manuma keessan barri isinitti anu mana makii biraa kana galaa turte beeyta. Nabbar jechiin beeyti akkattiin galaafi. Hin beeku. Innaa isii wal beekani mucaan duraan Jarmanii ture natti fakkaate. Jarman ture achirra waan inni balleesse moojii akka itti darban moojii Itoophiyaatti darban. Paaspoortiin Awurooppaa keessa paaspoortii biyya wayii qaba. Itoophiyaa irraa as dhufe asirraa fixatee ahuun kunoo Ingilaand dura yaallo guyyaa sadi dura deeme xiyyaara. Itoophiyaa irraa fixatee kaa. Maa Itoophiyaa irraa fixata paaspoortii lama qaba tokko Awurooppaa qaba tokko Jarman irraa hin darbame biyyatti darbite Jarman. Faawulii darbee jedhan. Diiteeliin kana jechuun barbaachisu onlaayin irratti. Baay'ee. Jarmanitti faawulii wayii dalagee biyyatti darbame si galee. Biyyatti gidee darbamu Itoophiyaatti paaspoortii Itoophiyaa baafatee as dhufe. Baay'ee. Asirraa gidee dhufe immoo paaspoortii lama qabaa miree kaachi ka biyya irra darbamee san dhoyfatee fidee dhufe beek. As gidee dhaqee imbaasii haa dhaqu yoonee bakkeen poroosii irraa fixatanii ayyaa ta'an hin beeku. Ka Itoophiyaa kana immoo galabbaxee dhoyfatee tiniin ka Awurooppaa kana jala qabee chappaadhatee xiyyaaruma dhalattu Ingilaand deeme. Waraqaa saniif jechuudha. Yaa ichi laala akkasitti dhugo. Jechuudha akkasitti. Yoo duraan faranjii diddiimtuu aga makii kana paaspoortii harka qabatte afaan Faransii haasaa yoo deemte jechuudha. ما يتشال نقال هنا من كذا بنقول آخر نو فاطمة أنا مدامي ميكا باسبورتي إلمو إثيتين وجد ما ولا ما وجد زورا ولا بيار Nama wal fakkaatu hin deemu masunduuq ana. Maal godhadhee warri kaayiroo Awurooppaa deemuu barbaada gara biraati sisla. jechuun ati kiisii kaattee yoo deemattanii yoo itti rakkoo maal qabare. Yashugutiiti yoo yashugutiiti yashugutiiti. Na jaallatee ni rafii bobaa kiyyaa hojjatu yaara kortan. Shantaa kaara nu sanuma siin jedha haraara buleessa. Ay ilmoo shanxanarraan kaa'e kiisii asii yoo kaatte malee bobaa gunni waan ta'e sala barba. Sisir be bakka keetu sisir anta are you crazy ti barbar. Kisi jechuun waan waan jechuudha. Afaan aartii bakka keetu. Warri Suleeman taatu dhageemme. Afaan aartiin sitti marra. Bobaa jala kaattee deemtan. Shantaa santu guddaa bara. Feetu akka shugguxiitti feetu akka jimaa horaa odaa ikkanatti argite. Inni nagarreen saabir shanta sammii. Hin argine. Shantaa gararra fannifatee deemtu sammoo. No. Ka airportiitti jalaa hafeessan dhufeessan hin argine meeti. Soddaan shittoo naa fideetiin agarsiisu nante. Shittoo afaan faranjii faransifa wallaahi. Boosuma xiqqaasan qofa harkee barne. Kennaa soddaan naa fideetiin agarsiisu mee jiru? Sin garsiisu? Kennaa soddaan naa fideetiin garsiisu? Argu feetarii nama kuma lama galaa. والله بقى صدان اي صدان كان ارادا تو برباد ان سالفه وفد لي نافدي شتو نافدي والله علي سالفه انا صدى بريدا وفد كان بينبي ان سالفه دا كده سنينجر ان امنت والله كود فينجر دي وفد فينجر ولا هي سالفه
ati koo soddaan jirtu bar walla akka an araada warra magaalaa kana ta'uu barbaada. Surree kana, kootii leezarii kana, shaamilii kana, shittoo faransaay kana. Maal ka mansuuree asirraa wakabaatu musanii yoo anamaati ufitti afuufe jechuun fageenya osoo hin ta'in kaameraa keessan isinitti achi urgaa. Kuma lama yoo galtan isin garsiisa yookaan dantaa keessan kenna shaanxaa guutuu. Kuma lama yoo galuu didan dantaa keessan itti dhiisu. Akkuma saalfadhette gaafa rabbiin wallaalummaa kanarraa qe'ee jalaafummaa kanarraa qotiin haa ta'u shaanxaa keessa yaadannoo kan. Inni saalfadhee bara ta'e qorachuu. Ani saalfadhaa bara. Dhuguma rabbii yoo uffata bareeda kaamera bareedu ufumaa saalfadha. Maaliif akkasi? Bolee. Nawwal asli waan akkanaa surree akkanaa kanneen godhataa jedhee gaafadhe. No. Maali san qofa. Even wanno suufa kamakii tokko qofa godhe waan inni mootiyyeen saalfanne kamakii suufaati faatee waggaa darbe naa fidde makii faa wajjin naa kennan baabaan gizee meeqa naa kenna. Bakka ani uffatuma babbareedaa uffachuu hin saalfadha. Maaliif hin beeku? Ani idaaf fide yerbannaati sila borsa turkiin naa laafe malee. Akka sana maal goraa itti agarsiisare guyyaa idaa uffadha. Arsenalin deeggaraa ture beektaa. Achuma warri PSG kun edaa PSG kun Faaris. Faarisee. Aare dina boye ko caawwata makina bishaan bakka ta'uun jedhee beektaa. Baay'ee. Kata kan nagaa. Makin bishaan wal dorgomaa jira jedha. Ijoolleen guutuun hoteelli guutuun ol ka'ee kolfee namni. Ani yoo anaati sun biyya kilabni ka Faransaay makiin saaka Arsenal deeggarti saaka kana fa'aa jalatti makii fa'aa fa'aa ta'an akkas jedhe. Jarri waan biraatitti hiikkate namni guutuun kubbaa dhiisee ol ka'ee iyyee kolfee. Warri taas kan dhimbeeyyu akkasumatti kommuina. Abbas hin deennoo daare. Arifnu wallah alhamdulillah kabati. Mul'attanillee hante. Amma banneemi. Affaachu. Gadda. Maal isaa foonuma tokko irratti hojjaan bannee. Baraan ta'e kana waliin arguu namni maqaa kana keessatti a'uudhu billah. Wallah ajabnu tirrimmi nama jedha gaasa. Namni guyyaa hin rafaa halkan gizee gabbay haajama ofitti taraa ka mushurraan mootu guyyaa gizee rafaa oole halkan immoo hojii bira eegalaa nuti amma warri duloome taljiin kunniin guyyaa rafaa oolle halkan olii gazozoora badhee keessa. Halkan zoortaa warra si halkan zoora bara zamuuna guyyaa ka'uu jamarre. Eeshi. Guyyaa zoorree kunoo galgala gallaam. Amma eda rafaa bultanii guyyaa kana taa'aa ooltaniire. Egaa guyyaa kana guutama ganama ka'ee gammatti horaa taa'ara. Si akkas yoo yamma sanuu deemsillee dhiyaataa waan jiru hirriba halkanii deeffadhu naas hin jedhe. Deemsi kanaadha soddaa maal taate isaa. Jechuun haa ta'u leeyaras hin jedhe gizee mushurraa kana hirribni galgala moo yaa akkanumatti akka taate ta'e galgalatti deebisiisile.